Gurbaan Singitan jedhamu sun tokkoon gadi keessayyuu hin turre. Nama arrabsiisuun sirraan eegamu. An dhiira naaf ajajamuun barbaada naan jette. So ፋይናሉ አንድ ላይ ነው የምንኖረው ደን Doftoota kee bakka itti nagee keessanaa qabu jecharas viidiyoo biraatti walitti deemee jirra. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammadaa abdii guddaan sirraa qaba. Mooshaan kana faatata yoo jiraatan subscribe gochuun dagatina mallattoo notification tuqaachuu barbaada. Gidduu kana gaasin jalaa badeen jira guyyaa 8 gara guyyaa 10 deemaa jira. Viidiyoo haaraatti walitti deemee jirra. Gidduu kana waan baay'eetu ta'aa jira. Sanii viidiyoo torban kana keessa jiranii waan tokko irraa dubbannee itufiinsa viidiyoo siif dalagachuudha. Gara viidiyoo akkuma beekamu Daaddaraaroo fi dhimma Mensur jamaadha kan baay'ee sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru. Daaddaraaroo marsaa dhumaa geggeeffametu jira. Kanaan dura viidiyoo baay'ee siniif fideen ture. Kan Daaddaraarootti namooti dorgomaa turanii kan inni akka Singitan fa'aa gurbaa tokko siniif fidaan ture. So isaan irratti komii dhiyaate baay'eetu jira. Saniif mee walii wajjin ilaallaa gara viidiyoo biraatti darbina. Dhugumamoo sobaan na jaalatta dhugaataanan nama maaf dhoksita waan isin jaalada atuu hin beekta. Najibina boda ni gabita jalalati intabatini jalalati intabatini osade tanarkem shi salota umashe ganate mushinde bisu ufatadati mira separeto tasashila letani kesigo Sabonto Oromo Jaleto Faya kan tokko faa beekaa Singitan Tamiratidha. Jalqabaa gammaatti qabxii gaariidhaan kan inni deemaa ture. Haala gaariidhaan isteejii bareedaa baay'ee hojjetaa ture. Kun immoo isteejii isa dhumaate jechuudha. Kan tokko faa beekee qarshii nyaatee Singitan jechuudha. Namooti baay'ee immoo qeeqa hedduudha kan sooshaal miidiyaa irratti dhiyeessaa jiran. Namooti baay'ee barreessaa jiranii. Gurbaani jalqabaa kun tokko faaboo qabadha kan jedhamaa ture. Maybe Singitan daanyooti jaallachuu danda'u ijoollummaa kanaan dandeettii akkas agarsiisuun isaa waan guddaadha waan ajaa'ibaati. So mucaan kun har'a kan xummaa dandeettii kan agarsiise gaafa guddatu hamoo akka inni hojjechuu danda'u tilmaamanis ta'uu danda'a kan isaan kennanii. Meen ilaalla. Paartii akkas akkasiirran dabarsa. Murtee fadhee sittani kana caalaa gochuudha. Inni kun amma sagaleen kee amma hin baramu maaliif sagalee daa'imadha waan ta'eef. Yoo bu'uul guddattu garuu kana caalaa miidhagsuus dandeessa. Kana caalaa gochuu dandeessa. Kanaafuu daa'imummaa irraa kaatee of ijaaraatuma hin deemtaa jabaattaa bakka ati irra hin gahin hin jiru. Kana murtee fadhee sittani maal naa jabaadhu naa jira. Singo Debbida. Bagana ganneedda. Amma ani Singitan irraa waan kana caalaa maaliif hamma kanaa hin hubanne maaliif kana hin sirreessine siin jechuu hin danda'u. Hamleettiin akkasiin jedhu hin qabu waan ta'eef. Ati ijoollee baay'ee xiqqaa kan taate saatii kanatti umurii kanatti muuziqaa kana akkasiin hubattee naa dhufuun kee qofti anaan nagaa. Dhugaa. Udah wakil isi aku lel cara garis sifat. Askeli amma jennu kana namoonni si olitu askeli keessatti rakkatan bakka tokko tokkotti yoo ati fiddu na ajaa'iba umur kee faana.
Singitan Tamirat qarshii 300 sadarkaa tokkoffaadhaan kan goolabde yookiin kan goolabe dorgomaa Singitan Tamirat haamilee keessan Singitan Tamirat qarshii 300 Singitan ijoollee umuriidhaan xiqqaa hojiidhaan guddaa sadarkaa tokkoffaadhaan goolabee jira Singitaniif abbootii murtiirraa qabxiin kennameef cuunfaan isaa 42 yoo ta'u sagaleen uummataa kara SMS'dhaan ergamaa fi ture 11,700 fi 74 ta'uudhaan walumaa gala cuunfaan 70,000 fi 774 Daaddaraaroo marsaa xumuraa sadarkaa tokkoffaan kan injifate Singitan Tamirat haamilee kennaafi dorgomtoonni hafan haamileedhaan nu geggeessanii dhaasa fudhatanidha. Loon qarshii ati galatoomii gara isaatti dabarraa sadarkaa lammaffaaf kan goolabee 250,000 sadarkaa lammaffaatiin. Ogaa namooti baay'ee yaada keessan sooshaal miidiyaatti barreessaa jirtan garuu mucaan kun dandeettii jabaa qaba. Singitan umurii kana dandeettii kana qabachuun waan ajaa'ibaati. So ana asirratti wanti kun waan hin taane natti mul'anne. Mee namooti baay'ee barreessitan argaa. Dhugaa Singitan gabbaal. Ogaa danda'a. Umurii kanatti keessi muuziqaa faana deemee keessa taphachuun isaa waan guddaadha. Gurbaan kunis baay'ee danda'a. Baay'ee dandeettii guddaa nama qabudha. Qabxiin isaanii waluma jala jira. Tokkoffaaf lamaffaa ba'an jechuudha. namoota baay'ee komii baay'ee dhiyeessaa jirtu. BBC Afaan Oromoo immoo barreessee ture. Andaanyota gaafatee barreessee ta'uu murtee dhugaadha ta'etu malee daa'imni tokkoffaa ba'ee madaalli keenyaan sadarkaa keessa iyyuu turre abbaa murtii Daaddaraaroo akkas jedhee BBC Afaan Oromoo gabaasee jechuudha. Daa'imni sun Singitan sadarkaa keessa iyyuu turredha. BBC Afaan Oromoo akkas jedha jechuudha. Kana dorgommii Daaddaraaroo waggaa tokkoof marsaa marsaan gaggeeffamaa ture irratti qabxiin madaalii dorgomtoota marsaa hunda irratti kennamaa kan ture yoo ta'u kan xumuraa garuu akkaataan kenniinsa qabxii addaadha. Abbootii murtii 3 dorgomtoota sagalee muuziqaa madaalaa turan keessaa tokko kan ta'e artistii Adam Ahimad qabxiin kan kenname qaama 3ni. Nuti abbootii murtii 3 harka 50 keessaa abbootii murtii affeeraman ammoo yeroo 2 harka 10 keessaa kennu. Kana jechuun 20 keessaa kennu jechuudha. Xumura kana irratti ammoo uummanni karaa ergaa gabaabaa sagalee kenneera. Kunis qabxii 30 qabata jedha. Argitanii sagalee SMS kan isin koodii ergaa turtanii persentii 30 qabataa jechuudha. Dorgommii Daaddaraaroo yeroo dheeraaf erga dacitee booda bifa haaraan deebi'ee kana irratti ijoolleen Oromoo hedduun carraa argachuun dandeettii isaanii gabbifataniiru. Kan jedhe artistii Adam dhumarratti wayita qabxiin ibsamu nuti abbootii murtii itti hin gammanne jedhe. Ijoollee kana marsaa marsaan madaalaas geenye. Kanneen dandeettii osoo qabanii harcaan illee jiru. Dorgommiidha waan ta'eef garuu akkaataa qabxii madaalii nuti keenyeen gurbaan Singitan jedhamu sun tokkoon gasadi keessayyuu hin turre. Walleewwan aadaa uummata calaqqisiisaniin uummata biratti daran kan beekamu abbaan murtii Daaddaraaroo artistii Adam Ahimad qabxii waliigala abbootii murtii kan abbiidhaan turanii fi kan affeeraman 70 keessaa kan kenname yoo ilaalle tokkoffaadha kan ture dorgomaa Yaasiin jedhamu jedha abbootii murtii keessa namni tokko jechuudha. So wantoota abbootiin waliin galle SMS jira maal jira sagaleen uummataa waan jiruufi lamman isaanii anaaf dandeettii nama jajjaboodha. Singitan mucaa qaxanii mucaa cimaadha. Maybe gaafa umurii amma gurbaasa kanaatti jechuudha. Gaafa umurii gurbaa amma Yaasin kanaatti Singitan hammam akka inni stage hojjechuu danda'u ammoo akka inni dandeettii cimaa agarsiisuu danda'u tilmaamuun nama dhibu jechuudha. Gurbaan kunis immoo lammaffaa ba'ee Singitan tokkoffaa ba'ee so lamman isaanii anaaf cimoodha garuu daanyotii caalaa nan beekachuu hin danda'u. Maaf Singitan tokkoffaa ba'ee maaf Yaasin lammaffaa ba'ee jechuu hin danda'amu. Maaliif namooti dandeettii sanaan qaramanii namoota kana leenjisaa ba'anii sadarkaa qaba leevilii tokko 2-3 jedhanii dhumanii dhumarratti kun ammammaatti walii leenjisaa turan waan jiraniifi kanarratti waan sila keessan turre namni waan itti fakkaate yookiin waan gurbaa Yaasiniin jaallatu yookiin waan Singitan jaallatu jechuu danda'ame waan isaan itti madaalanii warra dandeettii sana qabuutu beekaa jechuudha. Maaliif dandeettii qabaatanii achi ta'anii qophii kana qopheessanii nama sana qoraa jiru madaalaa jiru waan ta'eef so murteessuun jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon. ዘሉል ዋቅ ጂራና ብርሌ ተተወል ተጋቡ እኒው ሮማንቲኩን ኬኩን አንስቶታል። ቆይ በአፍ ካላጎረስክ እያሉት ነው። ኬክ ነው ወይስ ምንድን ነው? ኒና ቢሹፍ ሮማንቲክ አለ ሌላ ቢታል በለደልከኝ ኒና ቢሹፍ በአፉ ላጎ ኖ
لا 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 وردوال አይሆን ከእንደገና እንዴ አዝቃይ ምንም ልጭ ለረተርኩ ከነነ ዲባሉ ጋርቢ ከትዳር በፊት ሴክስ አስፈላጊ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ወይስ ከትዳር በኋላ መደረግ ያለበት? ደስ ይላል እኔ እንደኔ ማለት ነው። አሪፍ ግን አሁን ላይ ያ እንደ ፋራነት እየተቆጠረ መጥቷል መሰለኝ። ግን ቢያንስ ከሆነም ከትዳር በፊት ያው የምታገባው ሰው ቢሆን ደስ ይላል። ያስማ እኔ እንጃ ማለት መሆን ያለበት እንደኔ ነው እንደራሴ ነው ደጋ ያው አሁን ባለው ሁኔታ ሞሮፍ ማለት ቴስ ማድረግ መጣጣም ምናምን ትመቸኛለች የብዙ የትዳር ፍቺ መንስኤው ይሄ ስለሆነ ማለት ቢጠናኑ ጥሩ ነው እላለሁ ነውም አይደለም ማለት ሁለቱም ጋርሜ ኮሚኒቲ ረጉራ ነሞተም ማድረጉ ማጋያለን አበች ወርባደኒ መቼንም ንጋያለ ድሮ ሴክሲቱን ጎዲን ጋያለ አበቱ ጅራ እያለው ነከከየት እኙን እዩ ነመነቹ ዱርበስተው ዲረስ ሜቢ ዮስና መተሩም ቱሪስቲው ነው ብራጅን ጎትሪ ኦፍቴ ጋያላ ጎዳታ እኒስ ነው ብራጅን ቱሬ ዱፌ ጋያላ ጎዳታ ዋንቴ ፍቺ አናከከየት ነንደገረ ጋያላ ዱራ ሴክሲ ጎቹን ጋሪዱ ነመፉቶ ጂዮቴሞ ፍለተማላ ዮቶ ባቴ ስሙ ሙጠን ነው gidduu kana gaa waa'ee Mensur Jamaal torban kana guutummaa ajandaa jabaatee jiran viidiyoo tokko yoo najjennee reefan hojjedhaa yaada koo sirrattan kennachuudha so waliin dhaggeeffanna viidiyoo kana nama arrabsiisuun sirraan eegamu zal'inti or something yaayyoos ነበር ጉራሽን አትንኩ ፖሊስ ጠራበታል ዳለቻ ጫልቱ asirratti maybe jechoonti daalachaan fayyadamu yoon fide YouTube mataa isaa hunaa dabuu danda'a jechootan taanedha. So namooti baay'ee arrabsaa turanii yaada manaa kana baay'ee irraa sirbame torban tokko oliif ammayyuu irraa sirbamaa jira. Mensur cidha godhatee ture Ameerikaa deemee achi haalichi ta'uu didennaan baqatee galee jechuudha. Mootu achumatti akka gaafa lubbuun isaa keessaa baatee geeffattee gaddar bituuti manatti hiitee itti taphatti jechuudha. Isa dhugaa isa bakka faayinaalii kan sammuun koo rukutamee an dhiira naaf ajajamuun barbaada naan jette. Maal jechuudha giiftii koo wal ajajaa jiraan malee akkam namni tokko ajajamaa taa'ee taa'uu danda'a. Adaraa eenyu jina kaasaa jirtu beektaa ani Mensurii miin jedheen jireenya sana keessa nama jiruudhaami nama kincarraa wayiin qabne bakka taayi kai jechaa nama ajajdu miti akkamiin akkas ta'uu danda'a. Maal taate lakkidhiisii waan akkana sin nageessu. Eegaanan sodaadhan poolisiitti dawwala maka. Wayyo cinqiin keessa ture asli batalee gaaf tokko gaafati galteen tine jechaa turte sana. Gaaf san fuulli kee baay'ee yaaddaa ture bar. Maal goota gaa of shawwadaan jira dhaka. Fuula gurraachessinaan itti waamama. Ammas dubbinnaa sirreeffadhee waa tokko godhutti homaa gochuu hin dandeenyeen ture. Amlet. Wanti numtu erga ta'e booda gaafa Mensur laayivii galee amlixadhu gwara kolfa qabachuu hin dadhabin baay'ee keessumattuu viidiyoo kana ilaalee raskas laayivicharras tureera. Baay'ee waan nama kawalchiisudha. Beektu baay'een keessan gidduu kana ajandaa ture Mensur Jamaalii cidha godhate. Cidha hin godhanne garuu haadha manaa ni qaba ture. Interviyuu baay'ee irratti dubbateera akka haadha manaa qabu akkasiin biyya bakkee jirtu akka viidiyoo koolii danaasaa jiran akka ganaa fuuchuu ni barbaadu jechuudha. Ni kaadhatee maayidhee marriage certificatein wali tafaraaramee maayidhee invitation ergameefitu biyya bakkee deemaa jechuudha. So gaafa dhaquu biyya bakkee keessaa gara baadiyyaati biyyichi. Gara baadiyyaati akka inni jedhette jechuudha. Gara baadiyyaati. Sana booda mana keessa ta'a. Manni qobaasa mana keessa oolaa seen ganama hojii deemtee galgala galtii inni immoo mana keessatti waa qopheessee buna danfisee laaqana hojjetee eegaanii jechuudha. So Mensur kun dabbareeraan sana booda achuma taa'etu laayivii galuu maal jedhu laayivii irratti namoota argee asan jira naan nu dubbisedhanii. Sana booda online irraa gaafa ilaalu daqiiqaa 6 jedha naannoo sana yookiin gabbee buna dhuguu barbaade Starbucks barbaade. Buna dhuguuf gaafa online irra GPS irra laa'u daqiiqaa 6 jedhanii daqiiqaa 6 jechuun inni miilaan ka'e gaafa deemu fagoodha wantichi. Daqiiqaa jechuun makiinaan jechuudha. Mucuu waa deemtee fagoodha jechuudha. So hamma kana deemee gaafa deemu
achi deemee dhaqee yeroo isaa gaafa dabarsut gaafa dhuftee mana abduu eessa jirtannaan dokka akkasiin jiraan attee makiinaadhaan fuuteen jechuudha. Fuutee manatti galtee san wadamuun sun baay'ee dhiphate mana keessa taa'aa gadi hin ba'uu hin deemuu torban tokko nani akka mana hidhaatti taa'aa tureedha. Sana booda sana booda wanti galuuf annama naa ajajamuun barbaadanaan jetteedha. Deebi'ee immoo kanaan dura Eertiraawii lama hiiseera naan jettee gaafa sin akka jettu dooniin naan jettee kanaan dura Eertiraawii lama hiise gaafa sin jettuuni Mensur beeqa waan mana hidhaa galutti fakkaatee hinne'ee baay'ee sodaateen jechuudha. Sana booda furmaa isaa maanni maladhee biyyatti deebi'uudha wanti biraa hin jiru jechuudha. So maalifi poolisiitti waan baay'ee isa kee wada nama dubbisa deeni be'ee namoota wajjin gaafa nafeera addootee isteetii wachuma keessa addootee deemu bilbiltee poolisiin sitti waamaa jettee. Achuma deebitee immoo daqiiqaa murtaa'e booda immoo dhiifama jettee tekkisiin argitee Mensur siqaa keessa gale jechuudha. Sodaa cimaa keessa galee sana booda tuseetti rimiin dhokatee tikeetti kutatee biyyatti galu uffata isaatti dhiise. Kana ture waan sooshaal miidiyaa irra deemaa ture. Sana booda seen immoo dhuftee gastii namaarra galtee yoodaafaa birookiin warra maara bira galtii galtee Mensur immoo laayivii irratti maal jechaa ture wantichi gaafa ta'uu didu shoppingiidhaaf hin dhufee kana kanaaf gaafa inni dhufe immoo laayivii bira galtee natu inviteeshinii ergee anaadha manaa isaati maal jette sanarraa kee ajandaan dheeratee Mensur immoo maaliif akkas jedhee fi akkas godhe yookiin baqatee biyyatti galee himee jechuudha. Sana booda sirbamaa bee torban kana arrabsoo cimaan jechuudha. Inna wanti kuni gara biraatiin fani baay'ee dhuga nama kofalchiisa Mensur akkas ta'uu isaatti gara biraatiin namooti baay'ee barumsa irraa barattu waan isa mudate gara biraan isheen balleessiteetti dogoggora guddaa hojjetteetti akkas miidiyaatti wal Asli. Welcome back. Bagatee fataa turte. Inni gurguddaan ka'anii isa simatu ture isa dubbisu ture. Innaa karaarra akkas baanee deemna taanaan immoo hundumtuu dhufee suuraa wajjin kaana an dhiisee biraan sokkan ture jechuudha innaa akkasidha. So mucaa gaariidha. Anis immoo gaarii waan ta'eef ittiin heerume malee nama baay'ee diboonna beekti baay'ee nama qoradha. Namoonni hedduun jiru. Ijoolleen Oromoo baay'een isaanii as jiran baay'een isaanii kan na jaallatan jiru kan natteerumtu jechaa ba'an jiru garuu never maaliif baay'ee nama qoratudha baay'ee nama. Innaa sa'aatii halkan keessaa 9tti ka'ee ciree hojjedhee maal jedhee yoon ka'a ta'e ciree isaa nyaachisee achi nan sokkaa jechuudha hojii koo. Yoonni garuu narra faxinnoo isheedhe immoo iddoonni ciisu ciree isaa maal isaa hojjedhee gaafachuu ni dandeessa. Kana dhugaasaa jechuudha. Innaa hojjedhee kaa'ee achi ka'iitii nyaadhodhee mootiin bilbila nan deema doojiin gaa sa'aatii 12:00 akka Itoophiyaatti yeroo jijjiiramu ganama or 6:30 AM jedhamu akka Ameerikaatti sa'aatii sanatti hojiin jalqabaa achitti argamu. Wanti kun ergasii immoo hin gaddalaa Biseentee Mensuriin natu kan hojjetee buna danfisee kan hojjetee dubbatee mana keessatti hojjetee eegachaa ture. Amma immoo deebitee seenii noo akkas gochaan ture kunuunsaan ture natu hojjetee akkas godha akkas gochaa ture. Ajjechaa turte deebi'ee immoo waa'ee seen poolisiin sitti waama jedhee immoo nageenya isaatiif yaaddeenii itti deebite. Maaliifi namni san jaallanni baay'eedha biyya kana keessatti tonkolii yakka waa meeqatu hojjetamaara waan ta'eef saniif sodaadheetanii nageenya isaatiif annan waamade malee isatti waamuu osoo hin taane isaaf waamuufanii. Waan jiru asofte. Deebi'ee dhiifama namootni safara an akkamma kana deemaa yaanne namoonni balleessaan koo akka baay'ee waan guddaa ta'e fudhatan dubbi keessan dhiifama guddaa siniin jedheera kanaaf. Dhiifama kee fudhanneerra rabbi dhiifama siniif godhu rabbi walitti sinaa deebisu. እምነታቸው ይፈቅዳል አይደል? እምነት ይፈቅዳል ሙስሊም በሙስሊም እንትን 4 ማግባት ይቻላል ምናምን ነገር የሚባል አለ። ግን እሱ አይፈልግም 4 ማግባት አይደለም 2 ማግባት አይፈልግም። አንድ ሚስት ነው የሚፈልገው። አንዷን ደግሞ ኦሬዲ አግብቷል። ደን አለቀ። 100% ዩ ሹር እርግጠኛ ነሽ? ያ ጠይቀው እሱ ራሱ ይነግርሃል። እሱ ያቺና የመንሱር ፋይናሉ ምንድነው? ፋይናሉ ታርቀናል።
ፋይናሉ ይመጣል ተመልሶ ፋይናሉ አንድ ላይ ነው የምንኖረው ደን አለቀ ሃሎ ነገር ምንም ተአምር ምንም የሚፈጠር ግርግር የለም ምንም ተአምር የሚፈጠር ምንም ነገር የለም 911 የለም ምን ታንግል ሌላ ትዳር ይፈቀድለት ምንም እንትን የለሽም መቼስ አይ እሱ በፊትም ስንነጋገር ሌላ ትዳር አይፈልግም ማግባት አይፈልግም እሱ ግዴታ ግን ሁለተኛ ነው ሶስተኛ ነው የሚሉ ካሉ እነሱ ጭራሽ ሊያገኙት ማይችሉም አይ ያው ይሄ አንድ ነገር ሁሉም ነገር ከስሩ ይባላል ገባሽ ያ እሱ ፍላጎት የለውም ባይዘው ሜቢ እምነቶች የሚፈቅዱበት ከዛ አንዱ ወለማ ገለጋሳን አራራማን ይተጅሩ የቹዳ መንሱር ጀማሊ ወጅኒ ሶ ታቴን ጅሩ ከና አልተቆ ተኮኮ በቃ ዋንቶቲ ፕራይቬሲ ታንጅሩ ዋንቶቲ ፐብሊክ ታንጅሩ ከስመቱ ሃዳመና ወይፍ እንዲሌ ዋንጎ ደንጋ ጎዶ ሲለ ከሚዲያ ትባሴ ዋንቱን ጋፋ ተወድዱ ኢኒ ሰነቱን ዱበቲን ብየት ገለ ሴልሞ ባቴ አሪ አይነ ከንሴ ዱበቴ ዋንሲና ሶርቴ ወንዱምቱ ምስራሴ ዶክመንቲ ምን ዋንሲም ባስ ፖስት ጎቻ ቱርቴ አሪራ ከንኬዳ ትሙርታ ፍስኑ ሴትሲ so malfi namni kun itti dadhabdee seeni samma kana jaallattee wajin jiraattee biyyas dhuftee turtee sitti waan gaa'ilaa walii farramanii walii wajin jiraachuuf murtee godhatanii sammuu isaanii miidiyaa irratti haasaa ture jechuudha. So dogoggora hojjettu iyyuu malee erga dhattee achitti poolisiin sitti waama jechuu manatti isa hidhuu mana keessa isa oolchuu yookiin iseedhaaf yeroo laachuu dhabuuni akka nasti jiraataa ture ala iddoo sanatti haaraatti ta'uunsa waa tokko ta'eetu jiruutu miidiyaatti wal baasuun hin turre keessaan jaarsoliidhaan fixanii waan sirreeffachuu qoon sirreeffatanii walitti deebi'u ture ammas immoo rabbi eegalatu walitti deebi'anii jiru inshaallah waliin horaa bulaa harrii filadhaa sin jechuun barbaada hordoftoota kiyyaa viidiyoon si qadde kana fakkaata akkati bohaartana viidiyoo sirraa qaba namoonni chaanaalii kanaaf hagama haaraa ta'e yoo jiraatan subscribe godhachuun barbaada yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebi'utti nagaan